Harka fuune jaalatamoo kabajamoo obboloota keenya biyya keessaa biyya alaa musliima kiristaanaa hordoftoota siifantu kan taatan maraaf nagaan keenya kan jaalalaa kan kabajaa hunduma keessaniif dachaa dabalee goola siin jirtanitti isiniif baay'atu jechuu jaalannaa baga nagaa dhuftan hundumti keessan nooraa manni mana keessan mana kanaaf haaraa kan taatan sablaayii gochuudhaan gara maatii keenyaatti dabalama mana jaalalaa fi mana tokkummaati. warroonni maatii keenya taatan share like comment gochuudhaan obboleetti keessan siifan akka jajjabeessitan asumaan dhaamsa obbolummaa isiniif dabarsuu jaaladha. obboleettiin keessan siifan gaaffiif deebii carraa naalaattee jirti guddaa galatoomi siifu siin jecha gaaffiin ishii kun maalidha jalqaba aga xumuraa walumaan kan ilaallu ta'a hundumti keessan turtiin keessan nafaan haa ta'u isiniin jechuun jaaladha. gaaffiin tokkoffaa akkas jedha oroon eenyu eessatti dhalattee eessatti guddatte kan jedhudha. eenyummaa ofii ibsuudhaaf namatti ulfaata. eenyummaa namaa oduu namni namaaf ibsee gaariidha. oroon lafa jedheetan of furadhaan dhugaara dhaabbatanii narra yoo deeman waanitti fakkaatu jaalala guddaa namaaf qaba. akka nufi koo yaadutti garuu baay'ee naara aartuudha jechuudha. abidda haaraan baasu malee baay'ee kana naara aartuu fi garraamidha. garuu baay'ee naara dhugaa dubbachuudhaaf ግን ደፈን ራንፈዳ ዋንሰና jechuudha jaaladha. gaaffiin lammaffaa akkas jedha oroon jaalallee qabdi moo abbaa manaa qabdi jedha. mana nadii godhaa dhufte natti fakkaate jaalallee qabdi moo abbaa manaa qabdi dhugaa dubbachuudhaaf abbaa manaa hin qabu. barri keenya bara jaalalaati. jaalala dhugaa jira waan ta'eef jaalallee qaba. jaalallee kusin jaaladha. gaaffiin sadaffaa akkas jedha shamarran takka yeroo biyyaa baatu gaa'ela osoo godhattee moo odoon godhatiin biyyaa baatee wayya yaada jedhudha. jaalal shamarran takka gaa'ela godhattee yoo biyyaa baate shamarran saliif milkaa'ina jedhetan yaada akka mataa kiyyaatti. maali yoo jenne baay'een keenya harka maatiitiin biyyaa baane harka maatii keessatti waggaa dheeraa biyya harabaa keessa yoo lakkoofsisnu argaa jira waan ta'eef shamarran gaa'ela godhattee yoo biyyaa baate wayya. abbaan manaa ishii gaarii yoo ta'e nama karoora baasuu fi nama hojiirra oolchuu danda'u yoo ta'e waggaa 2 waggaa 3 keessatti jijjiirama guddaa argitee gaa'ela ishiitti nama deebitu ta'a. odoo gaa'elan godhatiin biyyaa yoo ba'a maatii geeddaruu obboloota geeddaruu hoduma jedhanii waggaa dheeraa biyya harabaa keessatti lakkoofsisaa yookiin lakkoofsisaa jirra. kanaaf gaa'ela godhachuun gaariidha. warri gaa'elan godhanne taphatta godha gaa'ela godhadhaan siniin jechuu jaaladha biyya harabaa dhufuudhaan dura. gaaffiin arfaffaa akkas jedha oroon eegaa biyya harabaa dhuftee waggaa meeqaa wayyoo nama wajjin walitti nana godhaaf fakkaata. faayidaa fi miidhaa isaa maal argite kan jedhudha. dhugaa dubbachuudhaaf biyya harabaa keessa eegan ba'e ilkaan biyya harabaatti buqqifadhe jechuu hin danda'ani. waggaa dheeraa lakkoofsiseera qalli malee akkuma jedhame harka maatiitiin biyyaa ba'e waan ta'eef maatii gargaaruudhaaf oduman jedhu waggaa dheeraa natti fudhate waggaa 5ffaa keessan jira jedhabadha. waggaa 5ffaa keessan jira. faayidaa guddaatu jira dhugaa dubbachuudhaaf ani akka kiyyaatti miidhaan agarre faayidaa isaa malee miidhaan kiyya akkuma argitanii waggaa 4 waggaa 5ffaa keessan jira fuula kiyya alaarjii nan qaba jechuudha. alaarjii qaama normaalii nyaata irra ta'uu danda'a bishaan irra ta'uu danda'a I don't know. ግን jaalala kan jedhanillee ni jiran garuu sana natti fakkaatu akka kiyyaatti namoonni baay'ee waan sana yoo argatte ni fayyitaa naan jedhani gaafa ni heerume ingidi dhugaa dhiba yoon jedhu yeroo baay'ee na foggorani akkuma argitanii yaa dhofkachuu hin barbaadu. eenyummaan kiyya dhugaa kana waan ta'eef jechuudha. asumaani miidhaan kiyya alaarjii godhadheetan jira iddoo kana miidhaadha jedheetan furadhe. isarraan kana fitti namni itti fayyadame taanaan biyya arabaa kamillee jijjiirama guddaa kan agarsiisu dhaloonni baay'ees kan itti jijjiiramedha. yoo birriin asiifachina qubaatiin jechuu kiyyadha. isarraan kana fi miidhaa sana agarre miidhaan isaa ijoolleen biyya arabaa keessa jiraatan baay'inaan kan miidhaman baay'eetu jira. kan karaatti hafan kan lubbuun darbee jira kan manadhaan darbatame jira. wantoonni kun oduma jiranii garuu faayidaas akkuma qabu miidhaas hin qabu oduun jedhee natti tola walumaa galatti. gaaffii 5ffaa akkas jedha mudannoo kee biyya keessaa fi biyya arabaa jira. mudannoo biyya arabaa baay'een qabu dhugaa dubbachuudhaaf gisee tokko feestaara addisii bitanii qoshaasha naan jedhan fillabeetii qoshaasha naaf ka'anii isa fuudheen gatii qoshaasha kira naan jedhan qofa qodaa addisii gatii agaarraa natti kolfanii jarri koo iddoo kanatti mudannoodha jedhee furadha.
mudannoo biyya keessaa ay odoon dubbachuu baadhina wayyanatti fakkaata dhugaa dubbachuudhaaf kutaa afur keessa nan baradhu xalayyaa jaalalaa naa dhufe ture xalayyaan jaalalaa maal akka ta'e hiika xalayyaa jaalalaa hin beeku fudhachuu nan dide yoo fudhachuu didu daftara kiyya keessa dhukamannaa kaawwame jechuudha daftara kiyya keessa odoon hin beekin bu'e mana barumsaa keessatti dubbafame odeeffame hoggaasa maatii koo hin qaqqabne guyyaa lammaffaa akka waan xalayyacha dubbiseetti namni fudhatee deebii xalayyaa kootii yaada jedhu gisee lammaffaa barreessi hiriyaa kiyya takkatti naaf ergaa kan duraayyuu fudhanne waan ta'eef ani hin beeku jedhee dide gaafsan gaafa lammaffaa dhufu hiriyaan kiyya kun dubbisi yaada isaa fudhadhu yaada jedhu naaf kennite yaa hiriyoota shamarranii ni beekna waan ta'eef sana yoo ta'u ani dide deebi'eef ammallee mucicha sanaaf yoo maaliif hin didaa normaalii nama sana hin beeku nama santu na beeka malee ay nama hin beeku miti namni suni gan obboleessa barsiisaa keenya akka ta'e oduu dhagayetan jira ammallee xalayyaan ani gisee lammaffaa didi deebise sun gisee sadaffaadhaaf deebi'ee dhufe hiriyaan kiyya dubbistu malee naan jetti yoo shin dubbisnaan jettu lakki ammallee yaaduma duraa kiyya qabaddan barbaadu jedheen tokko ijoollummaan hin qaban lama xalayyaan jaalalaa maal akka ta'e hin beeku sadaffaadha maatii keenya keessatti ardiidha maatiin keenya baay'ee nama lolanidha jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf faaziriin nama rukutii sirkuta kanas jeessa ijoolleeyyan keenya baay'ee haadha mana biraa kiraa inni qabu nan beeka jechuudha ijoollee isaa gaanni fixaato kanaaf maaziriin kiyya haadha mana lammaffaa waan taate qote xixiqqoodha baay'ee kan inni rukutu jechuudha kanaaf sodaan mana keenya keessa jira waan ta'eef xalayyaa jaalalaa fudhadhee miti dhiira wajjin dhaabbadhee waan argan akka isaan ajjeesan nan beeka kanaaf hin sodaadha baay'ee kana jechuudha namatti dhiyaachuu isarraan kan ka'e xalayyaa jaalalaa kiyya fudhanne garuu maal ta'e booddee hiriyaan kiyya sun ni dubbisanii shamarra sun lamaan dubbisanii waraqata isaan kukkutanii jechuudha kukkutanii achuma naannoo qeetti battane maatii kiyya bira qaqqabe xalayyaan jaalalaa kun intala daandessaatii akkamitti xalayyaan jaalalaa waggaa kanatti barra nama jedhu odeessana faaziriin dhagee ganama bishaan bu'ee mana barumsaa bariin barachaa jira ture kutaa afuran baradha anuma bishaan bu'ee daftara fudhadhee gadi ba'u anuma dubanna qabatee arge faaziriin jechuudha na dabaddabee na dhiisuu didee dhugaa dubbachuudhaaf maaziriin kiyya narra darrabamte maaziriin kiyya illee rukutamtee na wajjin jechuudha seenaan xalayyaa jaalalaa haadha kiyya illee dabaddabsiisi anallee na dabaddabani faaziriin muka goggogaadhaan na rukute dhugaa dubbatu tokkicha dura na rukute luka kiyya kana dhugaa na rukute normaalii ashagameellee hin jira jechuudha adda mana barumsaa irraa na dhoowwanii du'in argaa malee mana barumsaa lammaffan deemtu baratteessa ishii naageessi dhimee kana kan jammarte jedhe faaziriin kanaan mana barumsaa irraa naannoo guyyaa 10 na ogguranii maaziriin kiyya wanta akkanaa ta'e wanti ta'e jira mucaan azarti maal godhi jetta jetteeni maaziriin kiyya narratti lolamteeni mana mucaasanii yaa idimeen kiyya xiqqoo kiraa ta'e ni dhiisisa akka seera bara kanaatti mucaan jedhamee jechuudha mucaan xalayyaarraan kana wanti inni raawwate narratti hin jiru nama san nama hin beekuuti waan ta'eef hin beeku jedhee didee mucaan sunillee hin hidhamam naamni jedhanitti fufugguranii akka faaziriin kiyya lolutti booddee wanti kun akkasitti dhaabbatee manni barumsaa wanti ta'e hin jiru mucaan biratti barumsaatti deebisaa jedhanii mana barumsaa mana daastir mana barumsaa sanii dhufee mana barumsaatti na deebisanii garuu ilaalchine barumsaa qaban guutummaan guutuutti zeeroo irra kaa'ee faaziriin kiyya akkan hin baranne bakka guutummaa dhamattee yaada seenaa xalayyaa jaalalaan kan qabate guyyaa barbaadan na dhowwanii guyyaa barbaadan na ergan anis ijoollummaan qaba waan ta'eef amma kana yaada barumsaatti botaan kennine akkaataa kanaan barumsa kiyya wajjin baay'ee hordofuudhaaf carraa hin arganne dhugaa dubbachuudhaaf makinaan isaa xalayyaa jaalalaati xalayyaan jaalalaa koo kana fakkaata argaa kee dhugaa rabbii gara dubaatti na deebiste mataa na yaabbachiiste haa ta'u gaaffiin keenya jaaffaa dammoo akkas jedha yuutuubara gubbaadha nama dinqisiifattu tokko yuutuubara nama dinqisiifatu dhugaa dubbachuudhaaf abalu anaaf fakkeenya dhalootaaf fakkeenya jedhee nama dinqisiifatu hin qabu hundi isaanii irrina mataa isaanii danda'an qaba waan ta'eef namoonni jajjaboodha das nama jedhani kanan jedhu baay'een isaanii ni jirani garuu namni kun anaaf moodeli jedhee tokkoffaa kanan hin qabu nama wajjin walitti nanaquudhaaf giiftiin kanaaf nama baay'ee jaaladhu fakkeenya ofii kiyya kanan godhadhu namni ni jira namni fakkeenya godhadhe jechuun dammoo yuutuubar anaaf tokkoffaadha jedhee moggaasu miti irrina mataa isaanii danda'an baay'ee isaanii ni qaban akka seera ijoollee oromootti irrina baay'ee qabna jajjabeessuu irratti zeeroodha
yaa naman jaaladhu baay'ee isaanii jiran ana jajjabeessan ni jiran ana jajjabeessan jechuun dammoo ijoollee dharraa'ee godhadhe jechuun miti kanaaf warri yuutuubaroota irri naqamu please harka walaa qabu jechuun jaaladha asumaanii ergaan kiyya kana warra yuutuubarootaatiif gaaffiin torbaffaa akkasidha yeroo gadditee fi yeroo gammaddi yeroo gadditee fi yeroo gammaddi yeroo gadde biyyuma arabaa kana keessa waggaa dheeraa taa'uudhaan kan ka'e sagalee maazirii kootii ji'a 3 oduu nagaheen walitti fufee ji'a 3 bilbileedhaan ji'a keessa gizee tokkoon bilbilaa waan ta'eef maatii kootii fi ji'a lama nasuubanii ji'a sadaffaa sanitti ufuma kiyyaa boqonnaa dhabe baay'ee gaddee baqa duute jedhee gizeen fudhadhetu jira booddee isaarraa ji'a sadaffaa san keessa baay'ee kan irriba dhabee shakkee akkasii dhukkubsattee minamna jedhee gaafadhe isaan booda yaada akka dhukkubsattee akkasuma dammoo ijoollee baay'ee irrina sammuutiin kan godhatte taate ijoollee akka irraanfattee fi nama akka adda baastee hin beekne natti himame jechuudha. Yaa giddidhaan dhufatu jedhanii waan natti himanii lammaffaa dammoo maallaqa barbaadan maallaqinaan isaanitti ergee isaanii bira jiru waan dhumee fi giddi maallaqa argachuudhaaf ani dhaga'u waan hin qabuuf natti himanii akkas yeroo san baay'een gadde ture maaziriin koo galcha waaqayyo fayyite isa dura dubbachuu dadhabde ijoollee irraanfatti eenyummaa isheetti deebitee gooftaan gargaare gaafa sagalee ishee dhaga'u baay'ee kanan gammade gammachuu koo addaa jireenya koo dabarse keessatti isa jedheen fudhadha maaliif amman gaddina subeeka amman boo'ina subeeka gaafa sagalee ishee dhaga'u baay'ee kanan gammade guyyaan gadde eegumaan biyya arabaa dhufee gizee lama yeroo hundayyuu gadda garuu yeroo lama ijoollee maatii keenya Oromiyaa keessatti wantoota ta'an keessatti gizee lamaan gadde tokko irreecha irratti obboleeyyan keenya baay'ee dhabnee jira lubbuun kan darbe kan dhokatan kan caban manatti kan hafan baay'eetu jira gizee san ofitti baay'een gadde bara san keessan biyyaa baay'ee waan ta'eef gizee san baay'een gadde isarraan kana fidammoo gizee obboleessi keenya artista Caaluu Hundeessaa lubbuudhaan boqotee amanuu gizeen dadhabee baay'ee ofitti gaddeetu jira waaqayyo jannata keessatti lubbuu isaa yaadatu jecha gizee kana lamaan jireenya koo keessatti baay'ee kanan gadde jechuudha. Gaaffii 8ffaa gaaffii koo isa dhumaa gorsa ana gorsa nama gorsama shamarran biyya hambaa keessa jiraniif maal qabda yaada jedhu jira wantoonni ija keenyaan mul'atanii dhokatan baay'ee isaanii kaayyoo keenya kan nu irraanfachiise baay'eetu jira akka shamarran biyya arabaa keessatti kaayyoo keenya kan daganni baay'eetu jira walumaa galatti wantoota geggeeffamaa jiran olii galatti shamarran biyya arabaatiin ani kanan jedhu kaleessa maatii keessan biraa yoo baatan kaayyoo siin qabdan sun maalidha wantoota san ni dagatiina teknooloojiin arra qabannee jirruu fi wantoonni nuti arra fayyadamnu safuu keenya kaleessaa fi sodaa nuti kaleessa maatii keenyaaf qabnu nun irraanfachiisin maali yoo jettan wantoonni hundumtiyyuu ni darba garuu eenyummaan keenya numa wajjin jiraata jaalala dhugaa waliif haa qabannu safuu waliif haa laannu safuu gataatii jirra dhugaa dubbachuudhaaf shamarranis taane dhiira warri biyyoota arabaa keessa jirru kaleessa keessa kan turre iddoo kamii akka baane uffannee nyaannee teknooloojii harkatti qabannee isa kaleessaa duubatti deebinee yaadachuu kan dadhabne baay'ee keenyatu jira please eenyummaa keenya kaleessa haa yaadannu amni as keessa jirru guyyaa muraasa gaafa biyyatti deebinellee nu rakkisuutii danda'a isarraan kanatti jaalala jettanii onlaayiniidhaan onni keessan kennitanii onlaayinii irratti baatanii hin boo'ina shamarran biyya arabaa kana eeggadha qarshii keessan namaan kennina of jijjiiruudhaaf kaayyoo keessan kaleessa biyyaa baatanii waggaa beeloftanii waggaa daartanii kaayyeeffattan san har'allee taanaan ni dagatiina isa galmaan ga'uudhaaf carraaqa isiniin jechuu jaaladha nageenyi gooftaa ijoollee biyya arabaa keessa jirtan akkasumas sagalee kana kan dhaggeeffattan nagaan gooftaa siffaanaa ta'u jechaa turtina wajjin taasistaniif guddaa galatoomaa isiniin jechuu jaaladha baay